Raayyaa ittisa biyyaa yeroo ammaa kana ilmaan Oromooti. Maalirraa akka ilmaan Oromoo qofa ta'e mootummaa Oromooti. Amma saniif harki caalaan ilmaan Oromoo ta'e. Biyyi tunis tan Oromooti. Akkasitti barsiisan. Toorii jechuudha. Yeroo barsiisan. Akkasii miti garuu. Maaltu akkanatti ijoolleen Oromoo akka raayyaa ittisa biyyaa heddumminaan ta'an maaltu godhe? Yoo jenne raayyaan ittisa biyyaa yeroo ammaa isa asiin dura dabrerraa hedduu gad aanaadha. Itoophiyaan quuftee gara Somaaliyaa ergitee Alshabaabiin dho'isisuu malee biyya keessatti raayyaan ittisa biyyaa maaliif humna dhabe yoo jettu taate lolli guyyaa takkaaf irraan citu. Osoo inni quba hin qabne nama meeqatu lubbuu dhabe. Bakka 3 yookaan 4tti ergamanii maqaa raayyaa ittisa biyyaa kanaan iddoo iddootti aarsaa kaffalaa jiran. Warra dantaa kursii isaaniitiif nama fituu jee gattoota amma humni kallattiin nama ajjeesu kanama ajjeechu ka ajjeesus Oromoodha hawala ajjeesus kanama birootiin illee ajjeesu baatii sadiitti mootummaa kana cabsinaa uummanni hedduu kanaan nu deeggara maal goonaa hojii akkana gida jan marroodhaan baloo jeniin jechuu daawwifa badoo warra badhaadhina feenjuu kanaa fi warra abaa'oo loltuu abaa'oo tan wanni isaan barreessanii fidan kabilsiginnaan fidees warra achirratti hirmaate gaafachuu dandeessa yoo isinii manii kabilsiginnaan fidees ka abaa'oon fidees gaafiin isaan fidan hundi wal fakkaatu tokkoon kalamarratti faranjiin jidduu teesseet gaafiin keessa guutuu wal fakkaataa maa rakkoon jennaan it is a position jeniin bakka teessoodha. Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhihannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Heerri mootummaa akka fooyya'u gurmaa'insi naannolee asiin dura ture akka diigamu mootummaan ajandaa godhatee komishinii marii biyyoolessaatiif dhiyeessu warri waltajjii ajandaa walitti qabu waajjiraalee mootummaa federaalaa fi waaldaaleen tibbana waltajjii irratti hirmaatan himan akeekni guddaan kun naannoo Oromiyaa diiguu irratti kan xiyyeeffatedha jedhan balaa amma caaltutu uummata Oromoo irratti keessoo mootummaatiin uummata Oromoo irratti aggaabamaa jira quba qabaadhaa jedhan hirmaattonni waltajjichaa adeemsi komishinii marii biyyoolessaa fi mootummaan itti jiru rakkoo Itoophiyaa furuu osoo hin taane ittuu wal xaxaa godhuu akka ta'e immoo rogeeyyiin akeekkachiisanii jiru. Angaa olaanaa duraanii mootummaa Itoophiyaa obbo Taayyee Dandaa'oo Xabajjii 2 bara 2025 irra deebiin to'annoo jalaa ooluu maatiin BBC himan. Haati warraa obbo Taayyee addee Santaayyoo Alamaayyoo abbaa warraa isaanii obbo Taayyee har'a waaree booda naannoo sa'a 10tti mana jireenyaa isaanii keessaa qabamuu himan. Naannoo sa'a 10tti karra mana dhadhaa turanii karra irra deddeebiin rurrukutaa turan kan jedhan addee Santaayyoon eenyummaa isaanii wayita gaafatan maqaa adda addaa nutti himan jedhan. Jalqaba waardiyyaadha jedhan waardiyyaa karra akkasitti hin dhadha'u sagaleedhaanis nan beekaa eenyummaa keessan himadhaa jedheeni jedhan addee Santaayyoon haala obbo Taayyeen itti to'atame yommuu himan. Iyyafachuudhaan erga turanii booda jalaa badanii eenyummaa isaanii akka baran dubbatan. Namoonni Taayyee qaban qaamolee nageenyaa akka ta'e kan dubbatan addee Santaayyoon qaamolee nageenyaa dhufanii poolisii federaalaa akka ta'es himanii jiru. Obbo Taayyeen deemuu isaaniin dura miseensa caffee ta'uu fi bakka bu'aa uummataa ta'uu irra deddeebi'ee ibsuun haala itti qabamaa jiran sirrii akka hin taane ibsanii jiru jedhan addee Santaayyoon. Poolisiin isaan qabee ni beekna garuu ajajamnee dhufne kanaaf gaafiidhaaf Meeksikootti barbaadamtu achi dhaqnee haasuuf akka jedhaniin addee Santaayyoon dubbatanii jiru. Poolisiin mooraa seenee obbo Taayyee fuudhee deemee 10 ol akka ta'es himanii jiru. Sababni ijoolleen Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessatti baay'atanii fedhanii osoo hin taane dirqamaan guuramaniiti jedhan namoonni yaada dhuunfaadhaan kennatan. Erga raayyaa ittisa biyyaa keessa seenanis barumsi isaaniif kennamu. Biyyi tun teessanii sirnis keessanii kanaafuu shaneen biyya balleessuudhaaf deemti. Shanee bakka argitanitti balleessaa jechuudhaani Oromummaa Oromoo ittiin ajjeesisu jedhan. Ijoollee raayyaa ittisa biyyaatiif kaabineen guurtuu ji'a 2 erga leenjisanii booda naannoo Amaaraa fi Tigraay geessuudhaani warra gameeyyiidhaan lolchiisu jedhan namoonni yaada dhuunfaadhaan kennan. Raayyaa ittisa biyyaa yeroo ammaa kana ilmaan Oromooti. Maalirraa akka ilmaan Oromoo qofa ta'e mootummaa Oromooti. Amma saniif harki caalaan ilmaan Oromoo ta'e. Biyyi tunis tan Oromooti. Akkasitti barsiisan. Toorii jechuudha. Yeroo barsiisan. Akkasii miti garuu. Maaltu akkanatti ijoolleen Oromoo akka raayyaa ittisa biyyaa heddumminaan ta'an maaltu godhe? Yoo jenne raayyaan ittisa biyyaa yeroo ammaa isa asiin dura dabrerraa hedduu gad aanaadha. Sababa maaliitiin? Sababa inni dura muuxannoo waggaa dheeraa qabu lola waliin Tigraayii fi Itoophiyaa gidduutti
akka malee dhume jechuudha. Waan lafarratti ture waan seenaa ani yookiin abbaa kiyyarra dhagaye yookiin nama manguddoo tokko haasofsiise osoo hin taane waan ofii kiyyaa beeku jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa wayyaaneen waggaa meeqaaf kunuunsaa turtee warra asii Itoophiyaan quuftee gara Somaaliyaa ergitee Alshabaabiin dho'isisuu malee biyya keessatti lolli waliinii tokko hin jiru, lolli daangaa hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaa biyya sanii kunuunfamee ofirraa firii ta'e jiraataa ture jechuun mooraa keessatti qallamamaatuma ture. Lolli takka hin jiru. Abbaa fedhe Itoophiyaan asii gad ergee ummata Somaaliyaa atiif liqeessa. Suni lola riphee lolaa qofaa miti, lola Alshabaab waliin lolan lola kallattiiti. Meeshaa gurguddaadhaan badee dha'uu danda'a. Diroonni fayyadamuu danda'a. Sunis waan miidhaa baay'ee isaan irraan ga'uu qabu. Fageenya irraa ofirraa dhahaa jechuudha. Sunis isaan hin miine. Amma raayyaan ittisa biyyaa maaliif humna dhabee yoo jettu taate lolli guyyaa takkaaf irraan citu. Warra amma kallattii waraana irra hirmaataa jiran yoo taate. Osoo quba hin qabne riphee lolaadhaan osoo inni quba hin qabne nama meeqatu lubbuu dhabe. Lola kallattii riphee lolaa waliin taasisu nama meeqatu lubbuu dhabe. Lolli asiin dura Tigraay kan nama baay'ee fixe suni hedduu humna raayyaa ittisa biyyaa cabse. Amma kanaaf maal godhanii ijoolleen Oromollee akkamiin baay'atte? Gara biraa keessaan guurtu warri mootummaa ta'amma jirtu tun Oromiyaa keessa gargalanii ijoollee qansiraa dalagattu. Ijoollee humna hin qabne, ijoollee daa'imman karaa irraa guuranii ji'a 2 yookaan ji'a 3 leenjisanii waraanatti bobbaasan. Ijoolleen akkasii siintii lolaa qabdi. Warra waggaa meeqaattu bara mafannoo keessa jira. Warra waggaa meeqa waraana dargii jaarsa maratu akkaataa itti lolee lolchiisu beeku maratu fedhaan riphee lolaa ta'ee fannoo keessa jira. Fedhaan riphee lolaa ta'ee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jira. Siintii lolaaf lolchiisuu kan beeku uummata Tigraay keessa jira. Haala kanaan ilmaan Oromoo bakka 3 yookaan 4tti ergamanii maqaa raayyaa ittisa biyyaa kanaan iddoo iddootti aarsaa kaffalaa jiran. Amma akka seem jedhanii maayii kan amma mootummaan naannoo Eertiraa labse kun yoo kan ka'u taate ammallee kan irra dhumu eenyu ilmaanuma Oromooti. Ilmaan Oromootu ammallee dachaan achi dhuma. Lola Oromoo seentii takka hin fayyadneef. Lola kanarraa Oromoon maal fayyadama? Nama tokkicha Abiy Ahmad jedhamu san eeguu fedha isaa guutuun ala wanni Oromoon irraa fayyadamu jira. Oromoon osoo bar lola kanarraa fayyadame mataa miilaan deemee achitti haa dhumu. Kophaa isaa Abiy Ahmad gaafa lola sanillee cabsees deebi'e obboleeyyanooteen ilmaanuma Oromoo haati achi deemtee wareegamte Itoophiyaa mama haati achi deemtee wareegamteef santu Oromiyaa boochisa. Oromoo boochisa. Sirna ka. Kanaaf ilmaan Oromoo yoo dhugumaan ilmaan Oromoo taatan aarsaa lola Itiyoo Tigraay irratti ijoolleen Oromoo kaffalti san yaadadhaati ammas aarsaa tolaa hin kaffalina. At least anamma lubbuu teesse as deebi'aa yookiin sabayyuu fayyadaa jechaan jiru. Aarsaa tolaa kaffalaa jirtan kanaan maatii keessan qofa gaddisiistu. Kanaaf mee of eeggadhaa tuma sirbaa jechaaf jedhee. Itti dabaluudhaan namoonni yaada dhuunfaadhaan kennan kunniin Oromiyaa keessatti Oromoo ajjeesisiisaara. Sababni paartileen Oromoo bakka 4-5tti wal qoodaniif sababa aangooti. Sababa isaan bakka 4-5tti wal qoodaniif kan miidhamaa jiru uummata nagaati jedhan. Bakki rakkoo wallabdee hooggantoonni Oromoo irra wallaban sun achi jala namni Oromoon bakka lamatti hiriiree jecha. Kunis ka fedhu jala, kunis ka fedhu jala. Yoo rakkoon sun bakka sanii haate malee Oromoon boruus nagaa argattu. Nagaa argachuu hin teessu. Kun hogguu dhufe amma laal. Murni amma namni miliyoonni Oromoo miliyoona 60 keessa miliyoonni 30 Abiyyiin aangoo irratti eegaa jedhu. Miliyoonni 30 marroo aangoo irra horsiisaa jedhu. Osuma akka jedhanii takka wal fixan malee rakkoon bakka kana hinaafaa fi kursii waan taateef halan argattu jara keenya. Kun madda rakkooti. As jalatti maddi warreen hinaafaa kana maqaa qabsootii fi maqaa mootummaa Oromoo jala dhoysanii jecha. Arama jara lachuutu farra Oromooti jee namaa mana. Warra dantaa kursii isaaniitiif nama fixuu jee gattoota amma seenuma keessatti qorannoodhaan waan adda baasne takkaa jira. Baruma milikirraa kaafnee hanga har'aatti humni kallattiin nama ajjeesu, kan nama ajjeesu, kan ajjeesus Oromoodha. Hawala ajjeesus, kan nama birootillee ajjeesu.
Kun waan seenaan qabatamaan keessatti waggaa torban kana kallattiin agarree jecha. Duraan nama biraatiin nama ajjeesa jecha yaadaa turre amma immoo ifa nuu ba'ee jira. Kanaas teessan rakkoon jiru hinaaffaan jara lameen kana jidduu keessattuu humna qabsoorra jirraa fi humna mootummaarra jirra jettu kanarraa baatu Oromoon nagaan argattu. Kana nagaa argatuuf Oromoon gatteessee jarri maa irra wal dhaban. Kajuusan laalu. Jarri kun siyaasarra wal dhabanii kajuusan laalu. Jarri kun dantaa uummata Oromoo kabachiisurra wal dhabanii kajuusan laalu. Abaa'os gaafas ODP jetteeti jarri amma badoo kun maqaan isaanii gaafas ODP dha OPT irraa achi dhufanii kaawaa hojjira kaafaa hojjira jara afranuu fidee wal bira kaa'ee dantaa Oromoo irratti waliin haa dhaabbannu oggujan abadan OLF warri abaa'oo nutu biyya kanaa qabsaa'aa ture parsantii 40 nu gahaa jedha. Warri bilisiginaa isin biyya alaatu teessanii nutu qeeroo wajjin dhamee qeeroo kana barsiisa singee parsantiin 40 keenya malee keessanii miti jedha. Warri kaafaawotis nutu biyya kana keessaa karaa nagaatiin uummata jaaree barsiisee parsantii 30 nu gahaa jedha. Kaawolleen anis xiqqaadha waraanaan si cabsee Eertiraa dhaqee qabsaa'aa ture yoo xiqqaate parsantii 30 fedhaa jedhe. Asirratti wal dhabanii jecha akkasii bilisiginaan nuti carraan nu kannamee amma harkaa qabna hanga waggaa keenya finnu caljaataa filannoorra wal laallaa jedha. Lakki Jawaar Mohaammed jidduu kadhatee dadhabee jidduu bahee isaan dhiisee amma bilisiginaa jara keenya bilisiginuma kanaa ofirraa dhorkuudhaaf nuti dhaabni keenya ka Oromoo mormitoonni kun waliin dhufnee bakka takka dura dhaabbannee bilisiginaa kana haa ittifnu jennaan ABO fi KFO fi KWO waliin yaame jara sadeen yoo hundirraa hordisan hogguu haasan maal jedhan ammas bakka takka dhaabbannee jara kana dura dhaabbannu nuga jedhin qoodmini keenya meeqaa jarri ABO ammallee anaatu hangafa keessanii anaa parsantii 40 fedha. Kaafaa waan jira jirti parsantii 30 fudhattu kaawaa waan 25 fudhattu kaju asirrattis wal lolanii jecha. Amma wanni ati argitu as keessaa yoo nama siyaasaa taate yoo nama duraan siyaasaa hordofu taate dantaa uummata Oromoon tahin dantaa horsii argitaa jechuudha. Eega kana taate hoo baatii sadiitti mootummaa kana cabsinaa uummanni hedduu kana nu deeggara maal goonaa hojjira kana gida jan marroodhaan bala'u jedhin jechuudha daawwifaan. Marroon akkasitti marroon bara 2000 waa'ee marrooti raasudha. Marroon gaafa laggasaa wagiitu bara 2008 Eertirarraa waraana achi dhaabijanii Wallagga erganii bara 2008 irraa hanga bara 2018 achi ta'a waraana firiisha walitti qabeen turre jechuudha. Achuma ta'a ture. Hoggoma jijjiiramni kun dhufu waraana Eertiraas kun dhufee fi biyya keessaa tokko dhufu namni dillee hireenis banamtee Oromoo naaf ijaartu qajuun waraana ijaaruu eegale. Daawwifaanis asin jarri akkasii jennu dinni achi ati dhukaasabanii yaani wal qoodanii jecha. Lolli achirratti eegale. Maddi rakkoo kanaa maal irree anaatu achi taa'aadha jecha gaafii Oromootiin. Kana yoo hin beekne akka as jalatti gaa Oromoo dhumu jirti jecha. Kunis amma anaatu irra Oromoodhaan hojii dhaabbadhu. Kunis anaatu irra Oromoon hojii dhaabbadhu. Oromoo bakka lama qoodanii kakaanii hojii dhaabbate kun shan hojii ajjeesa kun bilisiginna hojii ajjeesa Oromoon hilaa irraa kana wal ajjeesaa jirti. Bakka maddaa sanirraa yoon tolchin haga jala kana waan feetan ijaa ooltan malee hin xalilchita. Maaliif xalilli maddarraa yoon ta'in bu'aan qabu kaju anatii fi bu'uura kaasee jarri hinaaftota aangorra wal lolanii addunyaan fuutes Taanzaaniyaa geessiti. Badoo warra badhaadhina finjuu kanaa fi warra ABO loltuu ABO tan. Hogguu geessan kan walitti dubbatu Jeneraal Geetaachoo Guddinaatii fi Jeneraal Marroo Dibaatii jechuudha. Akkasitti walii jidduu taa'u midiitarri waan barbaadan fidaa jedhin xalayaarra barreessa. Wanni isaan barreessanii fidan kabilisiginnaan fidees warra achirratti hirmaate gaafachuu dandeessa yoo isin himanii kabilisiginnaan fidees ABO'n fidees gaafiin isaan fidan hundi wal fakkaatu tokko wanta lamarratti maara wal didan aangoo Oromiyaa nu maltee lakkii bilisiginnaan isaa aangoo Oromiyaa sirrii malee nuti mootummaa filame filannoo argatanii dheeytanii garuu aangoo ta'an isiniif qoonna lakkii yoo aangoo Oromiyaa san nuu kennitan malee marcuma pirezidaantummaa hin fayyadu eega akkas taate filannoo eeggadha hin eeggannu yookaan qawween kottaa achi faranjiin jidduu teesseet gaafiin keessan guutuu wal fakkaataa maa rakkoon jennaan it is a position jedhin bakka teessoodha. Teessoo yoo taate nuti ni filamnee jaa warri bilisiginnaa. Isinis filannoo eeggadhaa hin eeggannu qawwee waliin dhufnaa jennee akkasii adda galanii jecha. Gaafiin jiru gaafii horsiiti. Wanni anjee siyaa anjee kijiba yoo jettan warra delegeeshin sirriitti hirmaate gaafadhaa yoo isin himan. Kan ammoo Jawaar Mohaammed dubbataa ture jecha kana gaafa duraa isinii kaase wallabdee jira. Hinaaffaan kun badu malee nageenyi Oromoo keessatti dhumu Oromoon sababa hinaaffaa dhumaa jirti. Kan ammoo hinaaftonni hinaaffaa dhiisanii osoo walii galanii bakka tokko dhaabbatanii Oromoo. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.